waldaa burqaa jireenyaa addunyaa kana keessatti maal akkasiif godhe isa si gargaaree fi saba waaqayyoo duratti gaggabaabsitee dhugaa baata. Maqaan koo Almaaz Baaneen jedhama. Asuma gaarmeentiin jiraadha. Ani waan baay'eetu naa ta'e as keessatti garuu dhugaan baane har'ayyuu as dhufuuf carraan qabu ture akka itti dhufeen beeku carraa argannaan as ba'ee gadda gaafa sanbataa raajiin faatoo deemanii kadhatanii mee gurra keessan irra harka kaa'aa jedhan achi harka keenya mucaa obboleessa koo tokko kan lammaffaa baay'ee dhukkuba kutaa 12 baratti akiimii hedduma hundaa gaafa geessanii amantii miti isheen ortodoksii amantiin ishees naa baay'ee waan inni kaan narbii jedha inni kaan boofa garaa kee keessa jira jedhanii mucaan baay'ee hiphatti ture. Achi kaleessanaa daawwalanii sakaleessaa kana ergichi kan kooti jeema fudhee galee ture sanbata. Ergaan sun maal jedha ture? Du'a akka tasaa tokkoon argaa maatiin as keessa jirtu namni du'u sun immoo biyya jira jedhaniitu dubbatutuma deemanii gurra keessan irra kaa'atii dhageessanii oduu gadda. Duuni kun immoo hin yaadamus du'a baay'ee maatii madeessu du'a baay'ee gaddisiisaa nama dhukkubsanne wayiiti jedhanii baay'ee haasaan. Achi kaleessaroon hojiidhaa galuu obboleettiin kompoostii keessi maaliif naannoo firoo baay'ee dhukkubee jedhanii moodelii immoo qoramti maatii biran jirtu ture. Achiiti waan jiru dawwallaalee nan jilbeeffadhe maali yaa gooftaa umurii kanaan boofni maaliif garaatti gala maaliif duuti jee baay'ee nan hiphadhe achii nan jilbeeffadhe nan kadhadhe odeessite xiqqoo ishee anoo homaan jiru garuu nan du'a Almaazi naan jette waan ammalu nan wallaalee ugaa rabbi isheen irraa guduruu jiru achi nammas gaafa jiru sa'aatii 10 halkan keessaa bilbilamaa achi gaafa kaanee kaanu firoon duute beekanaan jedhani achi maal maatiin bira jiru abbaan bira jiru obbolaa xixinnoo faana waratantu jira ture akiniin geessinaan jedhe gogdeetti arrabni xaxamee beekaan hundiyyuu hin jiru isheen duute naan jedhani maal goona sa'aatii kana yaa waaqayyo nan jilbeeffadhe elaa yaa raajii yaa waaqa raajii addaamu dubbattee ta'u duun akka tasaa'oon ta'u jetteetta anoo oduu du'aa kana argamuun barbaadu sittan kenna maaloo yaa waaqayyo jedheen baay'ee na jilbeeffadhe naan boo'i galgala achi ganama gaafan daawwalu 12 ka'e namni tokko silkii narraan kaasu beekaan duute mucaan kun reeffa fuudhanii galanii jee baay'ee nan qorame asii immoo moodelii qoriyanii fatanaan naa baheera ture hafuu hin danda'u achiin koo gaafan sa'aatii 2 taa'een naa kaasanii kan taate mucaan jennaan hafuura hamaan irraa bahee har'a reeffa ishee manatti gala ture jedhamee achiin du'a guddaan ishee fi dhufee amma garuu dubbatteetti naan jedhani waaqayyoon naa galateeffadhaa hojii waaqayyooti waaqayyos akkasitti du'a diingataa isheen maatirikiif qophootti shaanxaa bitatti wayyaa bitatti garuu diinni ajjeesuuf dukkana gaddaa maatii keenyarra du'a akka malee kana narra dabarsee maqaan waaqayyoo bara hamma baraatti haa eebbifamu jaanaa galateeffata. waaqayyo gooftaan maal siif godhe maal dhugaa ba'uu barbaadda isa kana gabaabsitee dhugaa baata. Maqaan koo Alamii Dhibbisaan jedhama kan dhufe Oromiyaa kondominiyeemiidha. Kan waaqayyo naa godhe immoo lafa kana waaqayyoon jiraan warri jiraachuu waaqayyo lafa kana irratti argitanii waaqayyoon galateeffadhaa dursa. Ani kan inni dhugaa bahu kudarbee qidaamee dheengadda darbee jechuudha. Waan waaqayyo naa godhe biyya anas jiraadha biyyi keenya immoo gimbiidha. Manaanatti dawwalanii mucaa obboleettii kootii baay'ee dhukkubaan jira. Gaafa nagee sana baay'ee ni olladhe baay'ee na'e mucaan dhukkuba isin beektu maal taate jennaan baay'ee dhukkubaa jirra hospitaala mootummaatti geessine naan jedhan jimaata. Naan akkam taate naan isaanuu amma opereeshinii goona naan jedhaniidha. Naan amma akkamii dharee akka wayyaan jedheen anoon beeku akkamitti opereeshinii godhamaa naan jedhan obsaa waaqayyoon kadhadhaan jedhe. Innaa kana gidduutti
bakka waan goonu wallaallee naan jedhanii obsa ammayyuu obsuma barbaachisaan jedheen waaqayyo immoo kan nu gargaaru beeka kanaa durattis waaqayyo waan baay'ee nu gargaare jechuudha. Innaan achi booddee isaanoo bakka qoricha kennaniifi fuudhaa galaa yeroo biraa deebisaa jedhan fooyyofteetteedha nama immoo innaan qidaamee jimaata sana fuudhanii galanii qidaamee halkan deebisan. Qidaamee gaafa deebisanii atattamaan opereeshinii ta'uu qabdi mucaanii kaleessa fuutanii waan galtaniifi nuun komatinaa amma opereeshinii goonaa jedhan. Achi booddee baay'ee innaan galgala lafa mucaan tokko jirti boontuu jedhamti kottu deemna iddoo sana dhannaa yoo raajiin jiraatanis raajiin hin jiran taanaanis namni kan biraan jiraannaanii abbaama jirutti boonyee akka isaan nuu kadhatan goonaatte ishiin jedheen galgala hin dhumne fiigaa dhumne gaafa dhumnu sana namni tokko iyyuu hin jiru mana kana keessa asii shaakalatu jira isaan immoo jiru. Naan baay'ee boo'ichaa fi dandeenyaa son iji koo ol jedheeyyuu naman ilaalu fuulli keenya lachuuyyuu imimmaan duwwaadha waaqayyoos kan arge isaanis kan arganii achi booddee maanne naani nama akkas akkasiidha naani raajiin faawan jiran jedhan isaani isaanumtu immoo tunuu kadhatanii watte boontuun hin boonye imimmaan koo gaafa laalanii ati gal jedhanii gwaaddanyaa isaaniidhaan hin beekun maqaa ishee isaaniin iyyuu hin beeku. Innaan achi booddee ati gali nan dhufaa kottaa isin jedhanii achitti nu geessan garasitti nu geessanii mucaan kun waan tokko iyyuu hin taatu ati amali opereeshinii hin taatu jedhanii garaa koof dugda koo walitti qabanii ati mucaa kanaadha amma yeroo kana ishee hospitaala jirtudha jedhanii akkasitti garaa koo naa qabanii naa kadhatanii battala sanatti waan takka elektirikii wayina keessa darbe humni waaqayyo akka inni hojii hojjechaa jiru nan bare karaa isaanii ta'ee waaqayyo na gargaare yeroo sanaa opereeshinii ni dhabe mucaan hin fayyite waaqayyo itti xinnaata waaqayyootti kan waaqayyootti xinnaata. Atattamaan opereeshinii ta'uu qabdi isa jedhee murtaa'ee waaqayyo gooftaan asii hojii hojjetee achi murtoo shaaree ammayyuu hin galateeffa. Dhugaadha gaafa sanaa jechuudha kan amma fuulli koo ifaa ta'e miti fuulli koo hin mul'atu amma garuu waaqayyo waan ilmaan narraaqeef hin boo'u jedhee murtooma godheen dhufe guyyaan suni bakka fuulli keenya mul'atu isaaniyyuu nu beeku dandeenyee dubbannu imimmaan duwwaadha maaliif mucaan kun karaa taftiya waaqayyo inni fiigaa dhumne akka nutti dhumne akka addaadha. Kanaafuu waaqayyo dursee karaa isaanii nu gargaare waaqayyoonis naa galateeffadhaa isaaniin immoo waaqayyoos naa eebbisu naa jedhaani. Waaqayyoos naa eebbisu ayyaana isaas ni babaa'isu amma dhumaatti jabeessee sinaa dhaabu. Siifaallee akkasuma waaqayyoos naa eebbisu naa jedhaani. Waaqayyoos naa eebbisu ayyaana isaas ni babaa'isu amma dhumaatti jabeessee. Waaqayyo siniin isa malumaatti jabeessee